Waldaan Barreessitoota Oromiyaa badhaasa ogbarruu gaaddisaa yookaan gaaddisaa litirarii awaardii kan waggaa lammaffaa ilaalchisee guyyaa irraa hoteela intarnaashinaala Ililliitti ibsa miidiyaaleef kenneera. Badhaasni ogbarruu gaaddisaa kan marsaa lammaffaa onkoloolessa 18 bara 2016 hoteela intarnaashinaala Ililliitti akka geggeeffamu ibsaniiru. Kaayyoon badhaasa kanaas inni olaanaa yaadannoo barreessaa asoosamaa afaan Oromoo kan jalqabaa obbo Gaaddisaa Birruu yaadachuuf yoo ta'u, akkasumas kitaabota wal dorgomsiisuun badhaasa kennuufiin barreessitoota amaleessuuf ta'uu ibsa kennameen himaniiru. Dabalataanis dorgommiin kun qulqullina kitaabota hangatee ni fooyyessa jedhamee yaadame akka ta'e ibsichi addeesseera. Obbo Gaaddisaa Birruu barreessaa kitaaba asoosamaa jalqabaa Kuusaa Gadooti. Kitaabni isaanii kun bara ammaataa fi afaan Oromoo dubbachuuf illee rakkisaa ture bara 1983 keessa barreeffame. Kitaabni obbo Gaaddisaan barreeffaman biroon Dhaamsa Abbaa, Namummaa fi Burreen Bifa Tokko Miti kan jedhu kitaabota jajjaboo fi xurree ogbarruu Oromoo gama asoosamaan jiran saaqanidha. Gumaachi obbo Gaaddisaa Birruu ogbarruu Oromoo keessatti tokkoo fi laman turre. Barreessitoota biroo kanneen akka obbo Isaayyaas Ordofaa, Ginbaar Nagaraa, Toleeraa Fiqiruu fi kanneen biroo waliin ta'uun waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuun hoogganaa waldaa kanaa ta'anii yeroo dheeraaf geggeessaa turaniiru. Hundeeffamni waldaa barreessitoota Oromoo kun guddina ogbarruu Oromoo ariifachiisuu keessatti gahee guddaa akka ba'atee fi hojii seenaa fi dhalootaa hojjeteera. Waldaan isaan hundeessan arras hojii guddaa gama ogbarruu Oromootiin hojjechaa jira. Obbo Gaaddisaan nama guddina ogbarruuf gumaacha guddaa godhee fi hanga gaafa lubbuun jirutti nuffii tokko malee ogbarruu Oromoo irratti hojjetaa tureef waldaan barreessitoota Oromoo bara darbirraa kaasee badhaasa ogbarruu Gaaddisaa qopheessuun kan baranaa marsaa lammaffaaf qophii xumuree jiraachuu ibsa irraa miidiyaaleef kenneera. Hojii geggeessaan waldaa barreessitoota Oromoo dargaggoo Roobinaa Shumii ibsa kennaniin biyya kana keessatti badhaasni yookaan awaardiin gama kitaabaan barreessitootaaf kennamu hin turre. Kun hojii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromiyaan jalqabeedha. Kun immoo qulqullina kitaabaaf barreessitoota amilee jabeessuu fi hojii barreessitoota hawaasaan ga'uuf barbaachisaadha jedheera. Waldaan barreessitoota Oromiyaa bu'uureffama isaarraa jalqabee egeree ogbarruu Oromoo keessatti sadarkaa barbaadamu hojiiwwan gurguddoo gama ogbarruu Oromoo seenaa, aadaa akkasumas duudhaa Oromoo irratti barreessitoota hojiiwwan akkasii irratti xiyyeeffatanii hojjetan jajjabeessuudhaan hojiiwwan isaanii immoo uummata bira akka qaqqabu taasisuu irratti xiyyeeffatee waggoota 10 oliif bu'uureffamee waggoota 10 oliif hojii barreessitoota jajjabeessuu kana hojjechaatii jira. Amma immoo kallattii xiyyeeffannaan inni irra jiru hojii ogbarruu barreessitoota jajjabeessuu kanarratti keessumaa kallattii gama ogbarruu Oromoo kana gama awaardiitiin waa ol butuutiin yookaan immoo awaardii ogbarruu saba tokkoo keessatti gaggeessuun gaheen isaa guddaa waan ta'eef gama awaardiitiin yookiin badhaasaatiin hojiiwwan gurguddoon hojjetamuu danda'anii hamlee barreessitootaa keessatti wantoota hedduu dabaluu danda'a. Hojiiwwan barreessitootaas sabicha biraan, uummata biraan bal'inaan gahuu danda'a. Gurra ta'uu danda'a jedhamee waan yaadameef waggaa tokko dura akkuma quba qabaattan badhaasni ogbarruu Gaaddisaa kun jalqabeetiin jira. Inni kun marsaa lammataati jechuudha. Akkuma beekamu inni bara darbe yeroo jalqabaatii fi akkuma biyyaattis haa ta'u wanti kun jalqabamuunsaa akka waldaa barreessitoota Oromiyaatti dorgommii osoo hin ta'in walumaa galatti beeksisa awaardiin gama ogbarruu Oromootiin jalqabeera ergaa jedhu kan irratti xiyyeeffatee kan uummatatti ifoomsedha. Isa kana immoo baranaa haala ho'aa ta'ee fi haala adda ta'een sadarkaa mataasaa eeggateen hojiiwwan kallattii adda addaatiin gama gulaallii kitaabota yookiin immoo seccaatii kitaabotaa kanaan wal qabatee dhaabbilee barnoota olaanoo irratti barsiisota yookaan hayyoota hojii ogbarruu irratti
bobba'anii hojjechaa jiran of keessatti hammatee hanga danda'amaa ta'etti sadarkaa olaanaadhaan hojiin kun marsaa lammataatiif badhaasni ogbarruu gaaddisaa kun akka fiixa ba'uuf irratti hojjetamaa jira. Kanaafis kaayyoon bu'uureffama isaati irratti xiyyeeffatee too galma gahuudhaa fi karaa irra jiru kun gama kanaan haala ho'aa ta'een hojjetamaa akka jiruu fi sagantaa dilbata onkololeessa 18 yookaan oktoobarii 29 gaggeeffamu kana irratti hawaasni bal'aan akka argamuu fi hayyoonni garaagaraas kallattii danda'ameen sagantaa kanarratti akka argaman gochuu irratti sirriitti hojjechaa jira jechuudha. Akka biyyaattis badhaasni akkasii ogbarruu irratti kennamu hin jiru. Badhaasa dhaabbilee garaagaraatiin yookiin immoo namoota garaagaraatiin hojiiwwan garaagaraatiin irratti kennamaa jiruun alaa gama ogbarruu kanaan badhaasni kennamu waan hagas mara jiru jedheetis yaadu kun kan jalqabaati kan waldaan barreessitoota Oromiyaa jalqabe kun. Kanaaf xiyyeeffannaan isaa baay'ee waanuma ifa ta'eedha. Barreessitoota hanga danda'amaa ta'etti hamlee isaanii jajjabeessuudhaan hojii gara fuulduraatti kana caalu qabatanii too dhiyaachuu akka danda'an isaan gahoomsa jenneeti abdanna. Gama biraatiin immoo hojiiwwan barreessitoota uummata bira hin gahin gama kanaan akkaataa sadarkaa isaa eegameen hayyoonni ogbarruu Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran barsiisaa kan jiran ilaalanii hojiin kun gahumsa akkanaa qaba jedhanii gara uummataatti akka ba'uuf gama kanaan waldaa barreessitoota Oromiyaa wajjiniin ta'anii hojjechaa turuun isaanii gara fuulduraatti illee akeeka akkasii kana yookaan adeemsi akkasii kun akka baratamu taasisuu irra darbe hojii fakkeenya ta'u uummata biraan gahuudha irratti xiyyeeffate wanti hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf hanga danda'amaa ta'etti wantoonni hanga ammaa hojjetamaatii jiran haala boonsaadhaan kallattii adda addaatiin sirriitti hojjetamaatii jira. Egaa haala gaariidhaan milkoofna jennee abdanna jechuudha. Badhaasni kunis kan bara kanaa dameelee ogbarruu 3 asoosama dheeraa, asoosama gabaabaa fi walaloo irratti akka ta'e ibsameera. Dabalataanis badhaasni umurii guutuu akka jiru himameera. Ibsa guyyaarraa waldaa barreessitootaan kennameen bara dhufu ammoo dameelee 3 kanarraa gara kallattii hedduutti babal'achuu akka qabus kaasaniiru. Kitaabota seenaa, kitaabota xiinsammuu fi barreeffamoota iskiriiptii dabalatee badhaasa hedduu qopheessuu akka karoorfatee jiru himaniiru. Bara dhufu immoo sadarkaadhaan kitaabota gosoota hafan akkasuma akkuma ka'ee xiinsammuu irratti seenaa irratti akkasumas kan biroo irratti akkamiin itti dabalamuu qaba kan jedhu mari'atee kan itti yeroo yeroodhaan itti daddabalaa deemu ta'a. Al takkatti humna nama gaafata waan ta'eef sadan kanarratti xiyyeeffannee irratti hojjennee jechuudha baran. Hundeessitoota waldaa barreessitoota Oromoo keessaa tokko kan ta'e akkasumas barreessaa hangafa kitaabota asoosamaa imimmaanaadhaa fi raayyaa dhugaa jedhu barreesse obbo Toleeraa Fiqiruus kaayyoo fi barbaachisummaa badhaasa ogbarruu gaaddisaa yoo ibsan ogbarruu afaan Oromoo jajjabeessuu, tumsuu fi qulqullina isaa milkeessuu keessatti gahee guddaa qaba jedhan. Egaa kaayyoon badhaasa kana badhaasa ogbarruu gaaddisaa akkuma reefu dubbataa turre inni guddaan ogbarruu afaan Oromoo jajjabeessuudha, tumsuudha, qulqullina isaa milkeessuudha. Keessatti qulqullina isaa milkeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Bara kana ogbarruu baay'inaan argachuu irratti rakkoo hin qabnu. Waaqayyoon galatu bara tokko baruun kitaabaan barreessinu baay'ee xiqqoo ture. Bara kana immoo baay'ina qabna. Baay'een gammada sanatti. Baay'ee man gammada dhugaa dubbachuu fi baay'ina qabaachuun milkii tokko qofaatti garuu milkii isa guddaas miti qofaasaa immoo galma guddaa miti baay'ina qabaachuun qulqullina barbaachisa. Bakkuma kamittiyyuu awaardii jechuun badhaasa jechuun maal jechaadha? Qulqullina waan qabu jechuudha miti. Akkuma loojikii moo ilaallu dorgomee kan injifate jechuudha. Waan akkanaa kana kun faayidaan isaa
ogbarruu injifataa, ogbarruu tarkaanfataa, ogbarruu mul'ata guddaa qabu baasuuf yoo tokko baasan tokko immoo akkanatti jedhee ilaala akka deemu fakkeenya uumuu, daandii gaarii uumuu, tumsuu, jabeessuu fida jechuudha. Kana kaayyoon isaa. Barreessaa kitaabaa fi barreessaa waldaa barreessitoota Oromiyaa dargaggoo Lalisaa Indirisis barbaachisummaan badhaasa ogbarruu gaaddisaa qulqullina ogbarruu amma ta'e ni fooyyessaa akkasumas miira yookaan humna ogbarruu namni akka baruuf ni gargaara. Barreessaan illee bakki itti badhaafamu jira jedhee hamileen akka jabaatuuf jedhamee eegalamee jedhe. Badhaasni ogbarruu gaaddisaa waggaa lammaffaa adeemsifamaa jira. Akkuma dhageessanii kaayyoon badhaasa kanaa tokkoffaa qulqullina ogbarruu Oromoo keessatti miira wal dorgommii barreessitoota gidduutti uume namuu qulqullina ulaagaa ittiin safaramu sana guutee akka barreessee badhaafamuuf akka barreessutti hundeeffamee jalqabe. Egaa barreessaan badhaasa kana fudhachuuf yookaan istaandaardii kana qaqqabuu fi qulqullinaan gaafa barreessu qulqullinni ogbarruu Oromoo gara eegamuutti gamanaan amma tokko ni gumaacha yaada jedhuu fi kan jalqabe. Akkasumas immoo miira ogbarruu yookaan humna ogbarruu namni akka baruu waan ogbarruuf bakka laatee namni akka dhaggeeffatu barreessaan illee lafan itti badhaafamu jira jedhee yaadee akka barreessu hamileen barreessuu isaa akka jabaatuu fi yaadameetu jalqaba kan eegalame jechuudha. Mee gama waldaa barreessitootaatiin ati barreessaadha. Gama badhaasa kanaan alatti qulqullina kitaabotaa kana milkeessuu keessatti gaheen isin taphachaa jirta yookiin baachaa jirtan jira? Namoonni hedduun ogbarruu afaan Oromoo kan barreessan barreessitootuma jenna. Barreessitoonni waan barreessuu qabaniif yookaan immoo akka waan feeverii afaan Oromoof oolaniitti akka waan oolmaa wayii afaan Oromoof oolaniitti yaadaniitu kan barreessan baay'inaan yoo ilaalte. Rakkoo kana keessatti rakkoon ogummaa jira, rakkoon waan barreessaniif beekuu dhabuu jira. Kanaafuu jalqaba irratti barreessaan tokko nama akkamii ta'uu qaba barreessuu dura isa jedhu hubachiisuudhaaf gahee kan qabu waldaadha. So waldaan barreessitoota hundumaayyuu miseensa godhata. Miseensa godhee moonni suni leenjisaa ogeessota ogbarruu haala mijeessee dabareedhaan humna qabaatee nama hundaa bakka tokkotti hoteela qabee maal godhee mijeessuu hin danda'u garuu tooftaa danda'ameen leenjisee gara ogbarruu qulqulluu barreessuu danda'utti isaan fidaa jira. Namoota akka feeveritti ilaalan lakki ogummaadha wanni kun jedhanii akka hirmaataniif jechuudha. So ogummaa isaa beekumsumallee xiqqoo haa taatu akka qabaatanii fi yeroo adda addaatti haala mijeessee leenjisaa jira. Kan biraan kitaabota gulaaluudhaan. Kitaabni kun sadarkaa maxxanfamuu yookaan kitaaba jedhamu hin geenye waan ta'eef dhiisii yookaan immoo maxxansii jedhee gulaalee konfirme gochuudhaan hojjechaa jira. Kunis adeemsatti qulqullina ogbarruu Oromoo mirkaneessuu dandeenyu isa tokko jennee tooftichatti dhimma ba'uu eegaluun keenya reefuu waggaadha. Kan biraan kitaabota gaggaariif barreessitoota gaggaarii jajjabeesse kitaabni isaanii akka gara gabaatti ba'uuf haala mijeessuu kitaaba fuudhee maxxansuu hojiilee akkasiilee karoorfatee jira. Bifa kanaan gara qulqullinaatti adeemaa jira jechuudha. Kan bara kana dameelee ogbarruu meeqa irrattidha kan badhaasa qopheessee jiru? Silaa akka nuti itti yaadnee jalqabne dameewwan ogbarruu hundumaayyuu badhaasuu ture. Haa ta'u malee garuu waldaan keenya deeggarsa maallaqaa yookaan hanqina maallaqaa waan isa mudatee fi baranaa fi barreeffamoota kalaqaa qofa irratti xiyyeeffachuu yaade isaanis asoosamaa fi walaloodha. Asoosama gabaabaan akka carraatee gaafa walitti qabnu asoosama gabaabaa hedduu jira, asoosamni dheeraas hedduu jira, walaloon hedduu jira. So isaan kana bakka sadiitti hirreetu ogeessota yuunivarsiitii garaagaraa irraa hayyoota garaagaraa wajjin taane calalli irra turre jechuudha. Baranaa fi kan inni badhaasu warra namasiin jedhe asoosama gabaabaa dheeraa fi walaloodha jechuudha. Dhumarrattis badhaasni ogbarruu gaaddisaa onkoloolessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hoteela intarnaashinaala Ililliitti ni gaggeeffama.